السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشماء أركفوني يويا كبجمتو تقوما ميديا جلتي أرقم داون تكيسني يويا أركفوني نجين برارا جرتو هندم تكيسن سنين يرو ديرارا سقمتا يوكان غرا كان الرافا كان نجرة أما يرو ما كانوا لتديبين الرافا كان غانجرات تنبا كان غاوة لتديبين سنين جتشو بربادا بويا دمال كبت دير في جناني وانا جايباتي video ajaiba isa qabadhee isinii dhufeen jira amma xumura sagantaa keenyaatti subscribe like gochuudhaan viidiyoo kana jajjabeessa akkasumallee yaada yookaan viidiyoo wayii irratti nu ga'e faarfanna awwaal yakkini haraara masakalanna dubbii keenya jalqabanna gargaarsa isaatiini react gochuu barbaada deebii kennuu barbaada akkamitti deebii kennita jennaani waan beekan irraa yeroo dubbatanii nama waan hin beekne yeroo namni biraa dubbatee jedhe dhuguun waan sana irraa beeku akkamii nama jechisiisa garuu immoo waan beektu irraa immoo yeroo namni akkasii siin jedhu lakki akkasii jedhanii sirriitti galchuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha maalii kana jette jechuun keessan hin oolu mee viidiyoo Dr. Gammachuu waa'ee islaamummaa irratti amantaa lamaan wal bira qabee dubbate garuu amantaa kaan irraa hin beeku garuu amantaa kan kootii irraa immoo akka ajaa'ibaa kanatti waan hin beekuuf laazima irraa dubbachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wanga xumuraatti meemenu yeroo baay'ee kana nuuf gaafadhu utuu macaafa qulqulluun hin katabamne ta'e atarii Yesuusin dhalata tureeyyii faa jedhee nuuf gaafadhu. Baay'ee nama dinqa. Otoo quraanni hin katabamne ta'e amma quraanni kun faane Nabii Muhammad jedhan suni du'ee waggaa 150 booddeedha katabamee jedhan. Kan Yesuus immoo waggaa 400 booddeedha katabamee jedhan. Amma tun katabamne ta'e yoo har'a namni Yesuus jedhan hin jiraata. Har'a Nabii Muhammad namni jedhan hin jiraata. Oromoo waan jedhu yaa nama har'aa kan jiru waan gaafattu kan du'en kaafattu yaa akka Yesuus kanallee hin beeku amma tun katabamne ta'e yoo har'a namni Yesuus jedhan hin jiraata. Har'a Nabii Muhammad namni jedhan hin jiraata. Oromoo waan jedhu asirratti wanta jechuu barbaade jedhe Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nageenyinii fi rahmanni isaan irraa jiraatu isaan utuu isaan lubbuun jiranuu barraa'e isaan garuu ummiyyiidha barreessuu hin beekanu sababni isaan quraaneen nutti bu'ameedha isaan barreessuu hin beeknu muujizaadhaa fi sababa quraanni yeroo itti bu'ee jedhu isaan hin barreessine muujizaadhaa fi rabbiin akkana godhe maaliif ofirraa waa nama beeku ta'ee jedhu ofirraa beeka waan ta'e jedheef kun fudhatamu jechuudhaaf rabbiin durumaan isaan barsiisuu dide jechuudha garuu yeruma waayyiin bu'u namni barreessuuf sahaabaa beekamaa jaallatamaa Zayd ibn Saabit yeroo sana waayyii isaanii nama baay'eetu barreessa sahaabaa keessa yeruma quraanni bu'ee jedhe yeruma sana achumaan barreessan achiin barreessanii isaa waggaa Dr. Gammachuu jedhan waggaa 150 booda yeruma waayyiin bu'ee jedhu garuu saabaan lafee irratti illee wama jiru irratti wama hunda irratti waan isaan bira jiru irratti muka irratti illee ni barreeffatan jechuudha yeroo zabana nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam fakkeenyaaf kitaaba tajwiid al-musawwar kan Dr. Ayman kan nama waggaa 40 maali Madiinaa miti Jiddaan jiran nama Sooriyaa kitaaba isaan tajwiid al-musawwar keessatti nuduula quraanaa akkaataan itti barreeffaman tartiibaan kaa'anii jiran jechuudha. Kanaafuu isa illee ilaallachuu ni danda'ama jechuudha. Waggaa 150 inni ni jedhu wallaahi na ajaa'iba jechuudha. Otoo nabiyyiin keenya jiranuu maqxaa irratti barreeffamee ture jechuudha. Akkasumallee maqxaan kun illee gaafa lola yamaamaa eega rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam du'aniidhaan zabana Abubakrii keessa eenyuun kun hundinuyyuu lafee irratti irra caalaa haafizoota sammuutti qabatan sagaleedhaa fi barreeffamaan nu dhufee nu ga'e quraanni kun adeemaa dhufe jechuudha yeroo
lola bulchiisa Abaa Bakirii keessa Khaliifaa tokkoffaa keessa sahabaan namni baay'een miidhamee haafizoonni erga miidhamanii jedhani maal godhame qur'aana kana maal godhan maqxaadhaan bakka gara bakka tokkotti kaame galmee tokko keessatti kaame jechuudha. Zabana kamii zabana Abaa Bakirii hinni barreeffame walitti qabame mana Hafsaa kaame jechuudha. Isuma barreeffame duraa kana walitti qabame jechuudha. Ammas immoo zabana Usmaan keessallee walitti qabamee sirreeffamee bakka adda addaatti ergamee ture jechuudha. Sababa namni wal faamuu dhabe qur'aanni biyya wayii irratti sahabaan lola wayiitu lolanu zabana biyya wayii irratti lola wayii ka'e jedhan lola wayii sana irratti sahabaan wal bira kaan akka majawwaalleen jiru wantoonni bira namoonni wal bira dhufee qur'aana irraa walii qaraa jechuudha. Maalirra aayaa wayii irratti wal dhaban aayaan sun illee maal jedha lilbeetii lillaahi waan kana irratti wal lolaniinna sahabaan beekamaa yeroo sana Uzaafat ibn Yaman maal godhe yeroo sana dhaga'ee waa tokko dubbannee sahabaan jecha lamman kan irratti wal lamanii akkuma Yahudaa fi Nasaaraa uummanni illee wal qoqqooduu deemti uummata qaqqab jedhee Usmaaniin bira dhufee jechuudha. Usmaan illee maal godhe rooba wayitu roobaa jedhamu jira sagaleen kan goonuu ta'e Usmaan illee maal godhe akkuma sahabaa hunda walitti qabee amma zeedii isuma gaafas eenyu barreessu sana galmee tokkorra kaa'ee qura'aana hundinuu tartiibeffame jechuudha. Inni illee kunoo zabanna Abaa Bakirii du'a Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waggaa lama zabanni Usmaan illee ittuma aaneeti jechuudha. Baada Khaliifaa waggaa 40 waan kaneeti sirreeffame malee yeruma Rasuula Rabbii qura'aanni barreeffameera waggaa 150 akkamitti taa'ee barreeffame yeruma sana Rasuula Rabbii irratti nu waayyiin bu'ee jedhu Rasuula Rabbii irratti nu waayyiin bu'ee jedhu maal godhu barreessaa jedhu yeroo barreessanii kenna irratti qaraa dogongorri yoo jiraate jedhu yeruma sana keessaa baasuudha. Akkasii jechuudha quraan akkasitti buufamee dhufee nu ga'e Rabbiin biraa tawaaturaan dhufee nu ga'e Rabbi irraa Jibriil irraa Nabi Muhammad irraa sahabaan illee akkuma kanaan daddabarfamaa dhufee nu ga'e jechuudha. Takkaa waatti hin dabalan irraallee hin irrifatamne akkasii jazaakumullahu khairan viidiyoon guyyaa addaa qabatee dhufee isinii dhiyaate kana fakkaata nagaan naa turaa wassalaama. درد بك يا مقارب العلا خير مرمك ساتين قبوجالا قفتر عنك ثم الحمد لله في لتم